Inda barsuuna jedhe maal gadi fidda nan siree bamwani maal na dibe akka nam tokkotti nagaafatame maal sababni ati inda barsuutti maal haddoo fidaan mee yaada positive qabatame ati nama taatee ofitti deebituutti siigalee amma gaafati nama taatee akka namaatti yaadu ani namadha akkuma namaatti yaada ati garuu haddoo ati nama yoo taate namummaa godhattu akka ilmoon namaatti yaadu ani moo poleso waliin irraa qabda akka namaatti taasise dura akka namaatti akka ilma dhiiraa tokkotti naasaa jira akka nama beekumsa qabu tokkotti malee akka dhiiraa taasota taanaan sila nan dabarsa jettee amma maaliif hin dabarsu jette jedhii na gaafadhu. Akkuma si gaafatte sila maaf dabarsu nan dabarsa jettee maaf dabarsuu diddeedha. Yaada biraa magara keenya dhalate sanadhaan dheedhii maaf taate abbaa dubbatu dheedhiin ta'in baay'ee dheedhii. Dhugaan dubbadha dheedhiin ta'in ati dheedhii miti ani obboleessa hayi maal ta'e sabbuutti jirta. Ani tasgabbaa'ee si dubbachaa jira braazer namni as taa'uu taajjaba. Are you okay? I am not okay. You are okay? Deemiti yaada mikaa rakkoo qabda yoo ta'e immoo maaliin godha reen noormaali akka nama tokkotti sitti dubbadde. Okay, you support me. I will go health center. You support me. I'm not supporting Because you. you have rich. Ani nama of hoogganee jiraatudha malee maraataa yaachisuuf yeroon qabu ati maraataa yoo taate obboleessa ko. Yaada positive waliin haasaa jirra mee? Ati yoo TV taate agarta ati ani TV kee miti figalaara waama barbaadde satti taasut maaliif jettee na jedhi jalqaba maaliif waan kana jettee dhukkuba TV qabda I don't know sida ka TV maal jechuudha TV situ fide dhukkuba TV qabdamu maal jechuudha I'm not understanding maaliif yaada positive maaliif I'm also not understanding. Maaliif addooftuun si keessaa baha bakka dhimma mucaa xumurra jennee haasawaa irra Keessaadha kan addooftuun bahu. Maal jedhee fakkeenyaaf maal jedheen addooftuun na keessaa bahe? Dhaggeeffadhu jalqaba. Sitti himaa dhaggeeffadhu. Amma na dhagaarta sitti himaa. Maaluu sitti himaa himeeti? Irriin dabarsa naan jette? Naan jette maal? Naan jette maal? Dhaggeeffadhu dura. Jette maal? Jedheera. Eppoo dabarsiin jedhe maal sila nan dabarsa jettee amma waasaaf dhaggeeffattee maaliif yaada kee jijjiirtaan siin jedhe. Kabira waan hin dubbanne hin dabarsuun jedhe. Hin dabarsitu erga ta'e immoo dhiisii nyaadhuun siin jedhe. Maaliif hin dabarsitu maaf na jette? Maaf nan jenne. Waan dabarsa jette maaliif yaada kee jijjiirtare namarratti dubbattee? Dhaggeeffadhee waan yaada koo jijjiireef nan gaafattu. It's okay, continue. Tifuuf. Okay, akkasitti ilaa jalqaba akkasitti tuuta taasote. Bakka dhiisi addooftuu keessaa bahi itti fufi yaada kee yoo fedha kee ta'e yoo fedha kee taane immoo keessa. Addooftuu dura irra bahi. Amma nagaadhaan waliin haasofsanuu kenna. Oh my God. Itti fufi mucaa dhiisi bakka. Nama nagaa beeku duukaa nagaa sona. Nama kan nagaan labsini namatu beeka mee itti fufi dhiisi bakka. Sida kan nagaan nagaan jira nu barsi jammar nama nagaan nama tuffatan. Itti fufi obboleessa koo mee itti fufi. Si duukaa sa'uu hin danda'u kana caalaa. Okay, dhiisi itti fufi na caalaa naasee inni immoo mucaa haasa'e bakka. Sima duukaa sa'uu hin barbaadu iftooti yaada kee haasa'e. Si duukaa sa'uu hin barbaadu. Kenna laalilaa dhiifamaa wajjiniin duraan dursuudha wanti kun waan nama tokkoon godhamee miti beeki. Yookiin siif kennaa fi Ahmadii miti yookiin anaa fi mucaa kanaa miti. Gochi kun kan godhamaa jiru maaliif nu nama sadii miti wanti kana godhaaru sii galee. Kanaafiyyuu yaada namarraa fudhachuun dirqama Ahmad. Ati amma galchi jennaan amma galchuu hin qabu. Ofuma isaan galcha deemaa doo. Akkoo erga namoo yaada isaa jijjiiruu hin danda'u namni maadha kaasee moo sekendii keessa yaada jijjiirta bar tarii inni sila akkaawunti nambarii nan galchaa jedhama dhaggeeffadhu haadhola waatsaappii dhaggeeffatee dhufeeti yaada keen jijjiirinaa hin beddii dabarsiin jedhe maaliif jedhe leelaa nagaraadha walitti darbuu mala walitti darbinaa dhimma nama tokkooti jettanii si lamman waliin lolinaati dhugaan jirtu ammas taanaan amma nuti kenni amajjennaan yoo kenne inni nu dogoggoraadha akka kootti laazim tasgabbaa'etti yaaduu qaba namatu jira jedhu lammaan kana dura nama jira waan ta'eef namni sun waliin haa ta'uu qaba yeroo takka waa ta'u maal jenne beektaa kanatti caqasaa turte kana dubbaddan dhaggeeffadhu nan gaafadheni mucaa ishee kana
obboleettii keenya kana nan gaafadhe maqaan keenya maqaan responsibility yookiin itti gaafatamummaa fudhattee mucaa kana baay'ee waan ta'uudhaan murtaa sirrattaadha. Innaan eeyyii abbaa manaa kooti. Abbaa manaa koo waan ta'eef responsibility hundumaa fudhattee anatu aayidii mucaa kanaa xumuraa fi kootaa qaba. Isaan booddee aayimediin karshii dabarsitaa fi ennaan lakkoofsa tirii keenatti minan dabarsamaa eegalee eeshi dabarsiifennaan waatsaappi dhaggeessuufi ahimed yaada keenya tirii dabarsiifiin jedhe hin dabarsuu jedhe. Isaan booddee gara hadhaa'ummaatti deeme kanuma. Kanaafiyyuu dhaggeeffadha. Hadhaa'ummaa isa dhimma dhuunfaa yoo walirraa qabaatanii biizinasa keenyaa miti garuu kun immoo mucaa hunda keenya ilaallata. Maaliif nyaattaa dafka namaa maal sii godha dabarsiifennaan akka kee diimachuuf hin dafka namaa nyaattaa. Dhaggeeffadhu dafka namaa namni nyaatu miidiyaa irratti batee hin dubbatu nan kennan hin jedhu. Waatsaappiidha. Abii mina dhaggeeffadhu kan mirga koonaa eeyyee kennaa. Kennaa erga silaatiin hin dhaggeeffataan ture baraati nama dhaggeeffattu moo kee malee kan namaan dhaggeeffatu dhaggeeffadhu. Ahmad kuni. Oh my God. Yeroo tokko yaada koo gadi bu'aan. Gabaabaa. Yeroo takkitti bichaa daqiiqaa. Dhaggeeffatudha Ahmad gizeenni sagalee namaa dhaggeeffatee dhufu ati argitee tasaa waa wayiitu jira sa'aatii sadii dhaggeeffateera hin kennin jedhame yoo ta'e kanaaf mirga qaba Ahmad miira keessa galchee nan galcha yoo ta'e wanti kun immoo galuu hin danda'u erga jedhamee hin galu. Kana jechuun immoo Ahmad birrii kana nyaachuufiif jechuu miti laafsa. Nama rabbiin sodaatu akka ta'e otuma rabbiin sodaachuu dhiise iyyuu namni miidiyaa irratti akkam akkam nyaata. Shuu yaani khayraat inshallah annan bu'a haadha faatee galcha. Abakaataa teessaaf dubbachaa jirta moo furmaataaf dubbachaa jirta? No atabaqaa miti jecha dhugaan dubbataa jiraan. Koo gara furmaataatti deemi ka imedii dubbachuudha inni ofirra jira rakkoo miti nama ofirra jirudha inni waan ofii deebisuu danda'ayyuun dubbata waan ta'eef dubbii innumtaa dubbatatu. Ati sirriirra jirta saa okkeetti fuuf. Yeroo tokko ishaanii dubbadhu daqiiqa matakka. Dubbadhu waan. Ishee ani isin hundayyuu hin beeku garuu ishee Ahmadiin hin beekani qaamaan beeku walla dhabu jechuudha. Amma wanni gootan isaan fi Shee Abdurrahmaan hin beekanii miyuutii ta'eera. Miyuutiirra jirta. Ani moo. Ankee dhaga'amaa jiraatu dubbadhu. Shee Abdurrahmaan hin beekan fakkaate isaan wajjin qaamaan suuqii kiyya kun daqiiqaa takka hin fagaatu suuqii kiyya dhufanii waa hunda ifaan laalanii waa hunda fixanii bakka miidiyaa marratti maaf barbaachise. Jiru. Sabu dhabdu. Sarree inshallah. Miyuutii ma godhanii katakkatu. Wallahi waan kan fiduu Eenyumu yuutii godhaara sira miyuutii jirteedha dhaqaa barreessaa fi. Maal lamaan kee eenyuun miyuut gochuu danda'a mana isaa miyuut godhatee ofiisaa katakkata. Ayyee na dhagaa jirtaadha. dhagaa. Ati na dhagaa jirta. Ani si beeka. Si beeka si. Aywa atoo na beeka. Aman sin beeka. Akka ni visa ke akka ti visa mucaa kana hojjetaa jirtu ani beeka. Namni beeku jiru qaam. Aywa akka abbaan manaa kee visa mucaa kana hojjetaa jirus hin beekani jechuudha gabaabumatti. Mucaan maal jedhee nama visa kana hojjetaa jiru jira namni sun biyya galee gaafa inni dhufu birrii kanatti laattonnaan okay jedha. Amma WhatsApp dhaggeeffatee deebee yaada isaa jijjiiraa jedha. Rabbiin Islaamummaa naa kenne kufrii naa kaasu ani kanaaf yaadde hin dhaggeeffanne WhatsApp illee waan biraadha kan hin dhaggeeffanne dhuguma dubbachuuf. Birrii kana kan walitti qabe sadeen gaddaa haadha faatee isa gaaf haadha faatee duukaa walitti qabne mana isheetti jechuudha. Ani namummaa makoon qulqullummaa makoon nan dabarsa jedha. Jannaan haati manaa kiyya birrii kana kan walitti qabe haadha faateedha. Haati faatee yoo isheen si gaafatte maal jettaa na jette innaan okay ani reefuu yaadadhe sanayyuu nan irraanfadhe jedhe. Sababa kanaan amma kana birrii kana dabarsuu hin danda'u jedhe. Yeroo nan birrii kana dabarsuu hin danda'u jedhe maaliifidha nama jechuu qaba namni nama. Waliigalaa ba'aan jira mana kanarraa akkasitti geemiitiin haasoo hin danda'u iftu achi kottu. Haati mana kanaa achi kottu haati faatee sin dhuftii murteessinee haati faatee dhufnaan sitti ilaali asirratti haasoo hin danda'u
Maaliifi namni dhimma waan kanarratti hin hirmaanne birrii tokko qarshii tokko mucaa kanaaf hin laanne viidiyoo tokkollee hin hojjenne viidiyoo tokko dhaabar viidiyoo tokko chaalenjii mucaa kanaaf anaaf laatamee naan hojjedhee agargaaramu jedhellee sanarratti illee hin hirmaanne viidiyoo sanallee laayikiin goone tokko har'a waa'ee mucaa kana haawu akkamitti haasa'uu danda'a mana kootti wala gara.